السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تخيا بقى جراتني نزلنجا بقى قرتي بيا رانغلي دني نزلنجا مالي روان قمتشو قبرتي سنتين دفني أكون بيك كموني بيتن جيتي يادا وانا سر ديمو جروكو بقبدني ولا ديمو جروكو بقبدني وان بقواملي وان كجيبا همتي همبيتو أم إينا مالي بدي يجون كزين لين قرتي إن أولمتو ورينا برباتو جتاني لين wanni itti badee rakkoo manana baasee mana kiyyarraa hin bahee jira alaan jira anaa fi daa'ima kiyyallee adda baheetiin jira maaliif uummanni gurbaan gara galchanii gurbaan takkaa yaa'iin ittiin godhini mana kiyyarraa na baasee tanaafuu alaan jira arraa wajjin guyyaa sadii hin jira ni khalaas alaan jira maaliif mana keessa na xixeef jibbee usee aaree beekaanii aaraami nuti dhalaa kunni beektanii ni aaniin aaraami ilmooti gina ittiin deemini amma dura naan jechuu tureeni akkasittiin ilmoota illee fudhadhee bakkaan geessuun qabu haati xiyya sin jirtu obboleettiin xiyya sin jirtu aanaa aantiin xiyya sin jiru obboleessa fayya tokko illee gaa jiru maaliif asirraa fagoodha jira isa san birallee gartee dhaqumaaf hin deemalee naaf mijaa'ee hin jiru saniif miyyootii tanaan karaan deemuun beelallee anaaf beela karaa jedhee deemee jira oromootiyaa. maaliif bultiin xiyya na facaatee jirtii kunoo faceetiin ala jira maaliif arraan tana garuun isa jaaladhullee isa yoon jaaladhellee jaalala isaa soon ta'in ilmooti tana gartee garaan kiyya kun dandee garaan waa dhale saleedha arra garaan kun waa ala nan taa'u wallaahi waan hin keessa jiru qabu tanumaaf hin gartee viidiyoollee isin waraabini gartee akka du'aa naa gootan jechuun ol bee maalii kadhadheetiin dadhabee taa'ii killee abbaa mana kiyyaa taa'e suutuma tas gabbaa'e natti dubbadhu jeetiin dadhabee waan takka deebinaa deebisuuti dee yaa'ii malee irraa hin dadhabee oromooti wallaahi yoon dogoggorallee gartee dogoggortee uuma'eenaan jirti jettan naa himuu dandeessanii maaliif dhugaadha waan kijibaan himne waan dhugaatiin hime waan dhugaa kun gartee arra yoo manaa nama baafte gartee rabbiin gartee haqaan muru rabbiin ni harkaa tanaafuu arra garuu anaa fi daa'imni kiyya kun akkatti jiru akkatti jiraatu beekutti jiru. maaliif yoon biyya jiraadhe yookiin haadhaa fi abbaa isaaf jira yookiin haadhaa fi abbaa kiyyaan ni jiranii arrammoo rakkadhee haadhaa fi abbaa kiyya ana siin qabu inni na roorrisee ilma dhiiraati jechuudhaaf halkallee sa'aatii 9 manarraa na baasee jira sa'aatii 9 namni akkamitti haadha mana fi gartee sa'aatii 9 biyya oromaa keessatti akkamitti akka fedhallee ta'u bineensillee jiraachuu baatu biyyi kun bineensi miila namaa hin dhabamu isintu maraattuudha shaaraara deemti hajuu haa ta'u akkasitti halkanirraa sa'aatii 9 manarraa na baasee jira abbaan mana kiyyaa gartee ootti tolte dhugaa rabbiitti yooki kun akka dhugaa taate oromooti gartee walumaanuu laallaan isiniin jaa waan akkanaa kana fakkaataa kanaan namuuteteen isiniin jaa waan hin keessa jiru qabu arra uumee naan gartee duratti ol baatee gartee jettanii warreen arrabsu jirtan hundinuu gartee qubaan qabaa maaliif arra waan kijibaa hin dubbadhaaniitun maaliif hin dubbadhaa namni tokko eega gartee waan kijibaa yeroo tokko dubbate deebi'ee garuu immoo eega uleen irra dhuftee waamee qarra dhuftee maaliif waan dhugaa kana dubbachuun waan kijibaa dubbachuun gaarii miti wanni kijibaa namaa wal dhorkiti antanumaaf waan kijibaa dubbadhee hin beeku waan dhugaatiin dubbachuu jira waan kijibaa takkaa rabbiin kiyya dubbifne arrallee barullee garuu kijiba rabbiin dubbisin isiniin jaa oromootiyyaa maaliif waan harka hin dhiisuu hin danda'u garaa kana gartee nuti oromoodha nuti dhiiga tokko maaliif waan hundoon harke garaan nama roraa maaliif sodaadheetiin mana kiyyarraa bahee halkan irra fuudhu akkanattiin buleechiti wallan qabdu wanni sodaachisaa mana kiyyarraa bahee halkan yoo rafee jiraadhallee sa'a 9 taatullee waan natti yaaranii lafaa ka'eeti fayyaan qabu beeka namni fayya qabaa abbaa mana kiyyaan hin beeka durni hin beeka dubbii namaatiin hin deemu waan arge maleedha tanaafuu gurbaanatti garagalchanii jiranii sodaadheetiin jira arrammoo naafi eenaan tijallee adda baasee jira dubbiin ormaa kun gartee naafi eenaan tijallee adda baaftee jirti oromootiyyaa bakka jirtan gartee bakka jirtan maraaf du'aayi naa godhaan isiniin ja'a du'aayi wanni caalaan jirtu maaliif arra rakkadhee uummanaa rakkoo keessa jirti ilmooti tanaan adda bahuu kanan fedhu biyya namaa keessatti irra beelee irra dheebadhee dhalee ilmoon biyya namaatu foon gurraachaan isiniin jaa maaliif foon fi kana gartee foon kanaa ilmoon biyya tanaatiin isiniin jaa haffaasaan guddifna aananiin hin guddisaa kanaan nama tokko aanaantii hin qabu maali eenyu kiyyaamee nama tokkollee hin qabu maaliif arraan tanallee dhokadheetiin kameeraa kanallee isin waraabu jira nama nan beene biraan keessummummaa dhaqee akka nama nan beene gartee ammaan biyyarraa dhufe jechuun hin dhaqee jira dhoo isaaniin kameeraa kanallee waraabu jira isaan rafuu jira isinin jaa oromootiyyaa
Maaliif wanni inni nan qabadee dhufe kana fakkaata har'a uummanni nan gartee wanni ol baatee waan kana dubbatteef jechuun keessaa hin oolamu ani rakkoo na dubbisaa bakka jirtan hundaa gartee du'aa hin teessan naaf laafifti jedhetiin abdii qabaa akkasumatti Oromootiyyaa gartee akka du'aa hin agootan abdiin qabaa du'aa hin teessan na bira dhaabbatti bakka jirtan gartee warreen biyya keessa jirtanii fi warreen biyya namaa keessa jirtanii warreen biyya alaa keessa jirtan maraawu akka fiidiyoo tan ilaaltan jalarraa haasaa gubbarraa hanqa dhumaatti ilaalaadha uummaynaan har'a maaltu isii gaddisiisee maaltu waan kanaan dhufee eenaan wajjin duraan nu dhufuu turte har'a eenaan isii eessa biraa kutteen keessa jechuun keessa hin oolamu wamma jabaatee har'a eenaan xiyyataan ana darbisiisee akkasitti gartee abbaa bultii mana keessaas jallannaan bultii wanni bultii caalaan jirtu yoo bultiin sii toltee waa meeqa dhabdeewu bultii sanitti obsita bultiin xiyyanaa tolteetteeti yoo ammoo waan feete qabaattee waanuma feete qabaattee ammoo bultiin mana keessaas jallatte Oromootiyyaa waanuma jireenya kanaa hunfeetu ifrarraasu feeta saniif inni abjibbee wayyaa'ee je'ee deeme amma ammoo inni kun waan akkanaarra jira waan takkarra jira an deeme har'aa wajjin guyyaa sadiin ala jira deeme waytaan deeme kana wayta sa'a sagaliitiin deeme namni hunda isaa biraajuu nama tokkoon qabu namni tokkichi isaa gaafa gartee inni namaa wajjin paallisuu ture har'a ilmi namaa tokko wajjin deeme haati mana keetii kun daa'ima gartee daa'ima hoggaa xiqqoo sana hoggaan keessi bira dhiiftee deemte jedhee tokko dirmateef hin jiru anillee wanni ni viidiyoo tana gadi dhiisimee waan isaan natti hin dhufan ilaale jedheetiin dhiise anammallee annarraan jira hin dhaabbadhu hanqa gartee miila kayyana baasu eega miiciyyooti yerraa halkan sa'a sagal na baase du'a mataa kayyaati malee gartee wanni ni barbaadu jirtu waan deebi'een ajjeesaa akkaan itti ilmoo tanaaf fudhadhuun qabu maaliif tasgabbaa'ee guyyoon bakka harkadhee gartee tasgabbaa'ee tigeef harkee dalagaa mana arabaa seenee tasgabbaa'ee waa harkadhee booda araba kadhadhee ilmoon tun ilmoo dhalaati ilmoo dhiiraa hin fedhanii uummanni gartee ni beektan jarattiin beektan jeetiin isin himaa uummanni gartee arabni kun hin fedhu ilmoo dhiiraati yoo warra nagaa rabbi nageessee dalagaa naa hire ilmoo tiyyaniin fudhadhaa jeetiin gartee akkaan itti fudhadhuun qabu ilmoo sanillee hayyamsiifadhee yoo na hayyaman namaan itti godhannullee hin qabu harma suduudaatiin gartee aboofiti jee niin garaa jeellee ilmoo tiyya fudhadhee bakka dalagaatti illee deebi'u akkaan godhu dhabuun isiniin Oromoo tiyyisan maafuu gartee warra dalagaa kana gartee hanqaan dalagaa tana harkadhu du'aayi naa godhaa dalagaa tana rabbi siyaayiru jaala dalagaa tana giseen harkadhe ummata kanallee rabbi garaa siyaajisu barakaa daa'ima kanaatiin gartee daa'imni kun gartee waan takka hin beeku na dhukkubaa asiin na dhukkubaa hin beeku nin beelee beeku yoo beeleetillee mayyiti akkasitti maaliif waan kanarraan beeknee fi Oromootiyyaan isiniin ja'a har'a immoo uummanaan gadda kana qabattee isinii dhufteen isiniin ja'a maaliif wanni takka gartee eega taa'amte maaliif taa'amti eega hin oolamtu eega taa'amte gartee maaliif taa'amtee takka maaliif jechuun maaliif wanni kun godhamte jechuun qabanii wanni takka eega godhamtee maal akkanaa kana maaliif uummanaan ati balleessita naanjii abbaan mana kiyyaa yoo ifillee na gorfate kannan tumne kannatti yaa'een goone na dura dhaabbatee bakka kanaatti uummanaan dogoggora qabda ati kamijee tasgabbiin ibsa kana ibsaafiin isiniin jee har'a ibsa sana sonarraan fudhatiin dubbii alaatiin dhufee bultii mana keessaa na facaaseen isiniin jaa akka jabatti nuti dhalaan kun bultii facaafnee hin deemnu har'a immoo rakkadheetiin bultii xiyyatanaa fi ilmoo xiyyallee jaaladhee osoo hin ta'in dirqamaan na godhee lubbuun tun azalaan qabdu nama meeqaatu du'ee jira jaartii kunoo dheengadda kana ajjeesee jira albeetaa kanatti yoo na ajjeesallee hin beeku halkan na dhaabbatee gartee waan ablee kana qaratee kijiba maamta maqaan xiqqeessitee nama keessa gabba'u na murtee naan je'ee heera na qaluuraan natirra bulaan isiniin Oromootiyyaa wanni kun gartee kana fakkaataan isiniin jaa maaliif meeqaatu dhume jechuufiin anillee sodaadhee Oromootiyya gartee duraa maqee lubbuuti baraare har'a lubbuuti yaani baraare malee uummanaan jaalattee har'a mana siirraa baatee warreen jettanii gartee harkuuf teessaniin isiniin jaa maali warreen bultii jaaranii beektanii warreen ammoo bultiin jaareen itti dhuftan jedhetiin abdii qabaa akkasitti wanni jabaatee bultii mana keetirraa bultii oguutuu teetirraa si gabbaasaa akkasitti arraan tana rakkoo isaan jira gandiriin bira jiru kunillee haarayaan jechuuf jiraanii maaliif haaraya jeeni ani tun deemee itti dhaqee dhufaan ilmoon as keessaa qaba jedhee ablee tana dura nagalchanii annama amma dhufe nama as keessaa qabu jeetiin isaan bira jiraachuuf jira amman tana
isaan biraan jira warri inni bira jiru kun amma rafu jiranii kanaaf yeroo isaan rafan kana lafa halkee kameeraa kaadhee isin yaada kiyya isin ibsu jira warri na barbaadanii ni rakkattan jee akkaan bade arkitaniiti jirtan jeeti abdii qabaa maaliif biyya arabaa kana keessatti dhugaadhaa mirgi garuu kadhalaa jira isa kana garuu jaarsa kiyyaa isa kana maaliif abbaa ilmoo xiyyaati ansawoon irraa qaba deebi'ee garuu maaliif isa alagaa tumsisuu hin barbaanne inni immoo haa ifarku jeetiin ilmoota jallee eega inni naa kan jee irra dhiisee biraa deeme maaliif biyya jirtuun biyya alagaati arrayoon itti himadhee mirgi biyya namaa kanatti biyya mirga dhalaati mirgi deemu arrayoon dhaabbadhee gabbee askara tokkotti fidee hanqatti dhaheen beeku ni miidhaa inni kun yoo miidhame booda anaan miidhama jechuufi rakkoo tan hunda laalee aarii kana hunda galfadhee hayyame aarii kana hunda liqimsee haa coraa kiyya na belbechuu coggarraa kiyyaa na belbechuu jedhee oromooti gal liqimsee waan naan ta'in hancufallee liqimsee aara isaa kanallee liqimsee aara abbaa mana kiyyaa liqimsee oon liqimsallee ittiin xiqqaadhu ittiin guddadhe jedhee maaliif arra garuu isa kana duuda agarsiisuu danda'an isiniin jaa yoon bira taa'ee warrakkifnee na rakkisee waa'ee gartee asoo walteenyee walxinnu waan kana waan dhugaa baasinaan jechuu inni itti jiru wanni kun ammoo waan dhugaa akkan tahin waan akka kijibaan tahin ifatti bilisaan bilisatti quba qabaan jedhin jaa waan kijibaa ol ba'ee miidiyaa irratti dubbadu waan dhugaa malee maaliif arra garuu isaan walitti galanii waan dhugaa jechuu waan kijibaa jechuu danda'anii iftochuudhaaf ni jedhanii Tanaafu arrammoo Oromooti agartee akkasitti wanni inni gama keessan dhufee dhoyseetiin dhufee kameeraa kanallee maaliifin dhoysee dhufee warraan bira jiru kana agartee akkanumatti warraan bira jiru kana agartee waaniifin dhoysee dhufee waan akkana ta'uufin dhoysee dhufee waan akkanaatiin dalagan jenneeni annama yuutuuba dalaguus hin jenneeni akkanumatti dhoysee dhufee arrammoo ammaan baararraa dhufee jechuun isaan bira dhufee jira. Dalagaalee naa barbaada jechuutti ni jira gizeen dalagaa harkadde warra dalagaa tasgabbeeffadde ilmooti fudhachuu waa hin oolamne ammoo abbaan mana kiyyaa gaafa ifarke gartee arra garuu namaa akkana na godhe jee haa ifarku gizee inni farkee anillee gartee ogguu inni farkee bakkaan irraa dhaqu qofu abbaa mana kiyyaati itti galuun guyyaa oolamuun isiniin jira yoo rabbiin jee malee ilmi namaa adda nama baasuu hin danda'u ni beenaa tana ifaan ifattiin isiniin jaa Oromootiyyaa akkasitti hanga gartee viidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti nagayaan naa turaan isiniin jaa wanni arra qabannee dhufnee kana fakkaataan isiniin jaa ta'a arra kun waan akkanaatiin qabadhee isinii dhufee hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.